Nama dhugaadhaan na jaallatu tokko akkamittan adda baasee beekuu danda'a namoota jedhaniif deebii kan ta'u. Yeroo ammaa kana keessa nama dhugaadhaan nu jaallatu adda baasnee beekuun baay'ee ulfaataadha. Namni baay'een gowwoomsaa fi sobaan golgame waan deemuuf dhiiras ta'e shaamarri in gowwoomsu, in sobu. Isaan keessaa garuu namni nu jaallatu tokko jira. Isa adda baasnee kan ittiin beeknu inni tokko namni dhugaadhaan si jaallatu nama yeroo siif kennuudha. Nama yeroo sirraa barbaadudha. Nama dhugaadhaan si jaallatuu fi si caala kan isa gammachiisu hin jiru. Si caala kan isatti dhiyaatu hin jiru. Si caalas kan isa hubatu waan hin jirreef yeroo kamiyyuu si wajjin haasa'uu barbaada. Yeroo akka ati kennituuf barbaada. Yeroo siif kennee si wajjin haasa'a. Gadda isaa sitti himata. Gammachuu isaattis akka hirmaattu barbaada. Inni kan biraa namni dhugaadhaan si jaallatu tokko karoora gara fuulduraa si wajjin haasa'a. Har'ara taa'ee wama jaalalaa qofa siifan du'a si malee hin jiraadhu si qofan jaalladhe waa'ee dhuma kee kana waa'ee miidhagina keetii waan ati hin qabne sirratti uleetti si jajaa oolee bula miti. Karoora gara fuulduraa si wajjin hin baasa. Gaa'ela isaa keessatti akkamitti si jiraachisu akka qabu, akkamitti si waliin gammachuutti jiraachuu akka qabu, karoora isa fagoo gara fuulduraa maal hojjete jijjiirama akkamii jireenya isaa irratti fiduu akka qabu, ijoollee isaa irratti boru har'uma osoo ilmoon godhati boru ilmoo isaa boruutiif karoorsa. Karoora fagoo si wajjin hin baasa namni dhugaadhaan si jaallatu tokko. Karoora fagoo si wajjin hin baasne namni dhugaadhaan si jaallatu tokko. Namoota baay'ee karoora akkanaa wajjin baasee har'ara taa'e wajjin karoorfadheete garuu inni nagane isheen nagante jedhu miti. Namni dhugaadhaan waan jaallatuuf karoora dhugaa wajjin hin baafatti. Dhugaadhaan waan jaallatuuf karoora dhugaa wajjin hin baafata. Kanaaf namni dhugaadhaan si jaallatu karoora boruu si wajjin baafata. Ammuma imooshinaal ta'e fedhii isaa qofaaf yaada isaa qofa sitti ibsachuu hin barbaadu. Yookaan immoo yeroo sana sammuu isaa firii godhuu qofaa fi waa'ee jaalalaan sitti haasa'ee hin deemu. Namni dhugaadhaan si hin jaallanne yeroodhuma sanaa fi yaada isaa firii godhuuf sitti haasa'a malee karoora gara fuulduraatti asumayyuu sitti hin haasa'u. Karoora hin qabu jechuudha si waliin. Kanaaf namni dhugaadhaan si jaallatu nama karoora si wajjin hin baafatudha. Inni kan biraa namni dhugaadhaan si jaallatu waa'ee isaa sitti himuu jaallata. Guyyaa kana keessa waan isa mudate sitti hima. Yoo gadde sitti himata. Yoo gammade sitti himata. Bakka waa'ee isaa waan kamiyyuu waan argee dhufe waan isa mudate waan dhagee dhufe hundumayyuu sitti gaafa himate si waliin kolfe si waliin taphate hin gammada. Waa'ee isaa waan isa mudate waan isa raga'e waan rakkate amma sitti himatutti gargaarsa sirraa barbaadee qofa miti. Bakka sitti yoo himate isaaf salphata. Kanaaf waa'ee isaa sitti himata bakka. Waa'ee ishee sitti himachuu jaallatti. Yoo gaddises yoo wanta ta'e mudateeti waa'ee ishee si waliin haasofti. Inni kan biraa namni dhugaadhaan si jaallatu tokko karoora kee deeggara. Waan barbaade haa ta'u